Tolma korama dubbii gorogortaa. Mannete dheeroo. Ayollish. Dubai kee jechuun dhiirri shawaa baay'een hin jiru gara Arsii malee. Dhiirri Arsii teenye beekta kattattuudhaaf wanta tsara jiru. Manna gaana dhiira Dubai keessa jirure. Eeshaa tabbastaati. Biyya irraa suni Arameen biyya malee jaalallee Dubai hin qabadhu dundoo. Biyya kan loqee biitu saniif taatila kan dhiira Itoophiyaa jirtu hiyyeetti birrii ergee fi qallabeetoo jiraachisu sanna wayi. Of course. Waan ishii nama biyyaa taatuuf si garee kun ilaahan achitti qorrii fi aduun dawweeche kun argannaan hin maaru saaf taate. Kanas. Kan dafqee buluu hin barbaadu hin deemanii. Meecaali akkuma gowwaa godhiitoo nama wayiitirraa bilbila fuudhi ilaali. Kana siimoo? Abiibti ishittaanuu natti hin bawwan. No, bilbila fuudhi ilaali oonan jedhu silkii isaa mee namuma tokko irraa silkii isaa fuudhitu ebalu biran bilbila daayidiitu irraa fuudhi. Silkii isaa keessa seentee olaalte beetii xiixii sukkaaree ati taminni walii etteetu magaraa si gabbaa. Akka tokko dhiiratti ilaalinaa bari shamarri teenya siriidhaa bakka dhiirri tokko shamarra takka wajjin hoo argite jala akka tisiisaa sukkaara argeetitti jala yaati. Maali fiigini caali? Mebeetiin akkasii maalin beekaan? Ayollish. Filiitii odoota fuufanii jettu. Seenaa. Ayollish አሁን በዚህ ሰዓት ayollish ስለ ወንድና ስለ ሴት ካወራን እኔ ስለ አንቺ ነው ትዝ የምለኝ ጭንቅላቴ ውስጥ የሚመጣው። ፍቅር ገፍተሻል። እንደ አንቺ ፍቅር የገፋ ሰው የለም እዚህ ዱባይ ላይ። ስለዚህ አልገባኝም ፍቅሬ ይሄ ሰሞን ቀጥይ ጎበዝ Tamaruma seenaatillee sobiin odoo dhiira shaggaa argatte. Waan tokkotti kana malaanidha. Namni tokko jaalala dhugaa waliin qabaatee innis ani akka dubartoota tokko dhiirri bichaan jaalalaan qabamnaan dubartii suuta keessa seenti kan jedhamu kanatti namana. Dhiirri tokkos dubartiin tokkos wal qixa wal jaalachuu qaban. Miira qixa ta'e walii qabaachuu qaban. Yoo ta'uu baatellee maybe dubartiin otoo moor jaalattee gaariidha. Maaliif dubartiin utubaa manaati. Qalbii miti. Utubaan manaa manni kee akka hin jigne qat godhee kan dhaabe suni otoo alaa dhiirri waan tokko dalagee dhufe otoo waa balleechee dhufe laphee dhiifamaa laphee jaalalaa qabanan gaa'elli sun itti fufa. Dubartiin takka gini alaa laphee inni ishiin keessa ishii yookaan dammoo mana keessatti laphee jaalalaa laphee kabajaa dhiira sanii hin qabdu taanaan inni waan tokko dogongoree balleechatti soo dhufe dhiifama hin gootuuf. Kanaafuu dubartiin moor dhiira sanirra jaalachuu qabdi. Yoo jaalatte utubaa mana ishii seeran naabdi beektaa qoy jaalisiifa fida. Otoo jaalalleen koo sagaagalee dhufe yookaan dammoo alatti waan tokko bakka miira isaatiin deemee dubartiinis dogongorsitee haa jettu. Ani hin jaaladhu taanaan mucaa saniinee bareefar dhiifama godhuuf. Nan jaaladha taanaan gini jireenya san mucaa san wajjin inni itti fufa ta'uudhaaf sammuu kiyyatti amannaan dhugaa rabbi dhiifama nan godhee itti fufaaf. Maaliif jaalalatu onnee kiyya keessa jira ka. Mucaa sun abbaa manaa kooteedee amanee fudhadha ka. Guyyaa tokkoof dogongoree dhiisu ka. Gini moo hin jaalanne hoo? Jechi isaatuyyuu jechuudha. Jechi inni qaalaati sitti darbatu sammuu kee keessatti seefii godhee maayidaan qabaa kana wajjin anan jiraan ija tuffiitiin ilaatti. Dubartiin dhiira tuffannaan tuffatte. Lakki dhiirri haara hindoom kan dhiiran caalu sarratti. Isoof didhiisi alee amma laa fakkeenyaaf mucaan kun jechuudha seenaa fakkeenyaaf amma dheeressaa xirra si jaalata malee si miti. Dheeressaan amma sababa si jaalatuuf iddoo guddaa si laata si galee bakka. Maariyaam namirreeno sababni inni iddoo guddaa sii kennuuf sababa si jaalatuuf akka ati kuftu akka ati miidhamtu hin barbaadu waan ta'eef jechuudha.
Jalalli isa keessa waan jiru. Wanna barbaade Yoo kanaaf inni balatti derrafaani TikTok irraa maqaa isaa Mabeetin dhiirri baay'isee irra sin jaalachuu wayya malee shamarri jaalala ishiisan waaqa barbaadde dhiira kan jaalatu ta'e. Amani dubartiin tokko saakolojiistii dhiiraa jijjiiruu ni dandeechi. Isa ta'e ati qaata si sammuun keessa yoonu ruuza Dubaayitiin si zoore biskutti warreen. Dhiirri nama jaalatu wayya dubara. Otoo ruuzii nyaaddee borcaamin taasartu. Maarami dhiirri dabarsee si jaalachuu wayya wanna feetillee gootu jechuudha. Ati amma haga dheeressaa si jaalatu odoo dheeressaa jaalatte har'aas hin jirtu. Har'a ejjan jira makiinaa yaabbadhee tanga Sim jedhatu battash qabu qabaaci. Inni sababa si jaalatu Maariyaam. Wala garraa miti masqala dhagaa kubulistoonni dhammataa kee onaan sin burukse. Isa chigiriin qabudha. Yeroo amma jaalallee naa barbaade. Dhiirri irra si jaalachuu wayya bareedu. Yeroo wandimme makataay daldalaay amma jaalallee naa sokke. Guute jaalallee rabshiratumti fedhi malee. Namni maaltu jaalata kanama aboon? Sheerii godheef. Abshir. Ay garuu wanti ni mucaan natti qabama immoo naganaa nama biraa fidee asitti nas ta'an jedhanii yeroo ta'u walla barsiise gaafa jettamu. Turuu miti hin jedhe mucaan natti qabama mucaan. Dhugaadha seenan jaalalan beektu. Ikkoo odoo Maariyaam haga dheeressan jaalatu ishiin jaalatte yoo tana kushina keessa ukaata baatee badde. Ushaa tana. Akka badisanu. Sina kecha bayta saloni kecha kaadha. Yemirreelo seenaa Gabreeliin waanuma barbaadde ta'u shamarran keenya dhiirri kan irra sin jaalate isinii wayya isin dhiira jaalate. Otoo akka yaada dubartoota tokko tokkommaa dhaqee tambee mana siree kecha taa'ee viidiyoo waraabee. Maankee manuma siree kana hawwiisaa qabda natti fakkaatu iddoo qabadee. Perfekti dhiirri tokko dubartii tokko arginaan dirqama waan akkasii ta'uun. Maal dirqama maaltu godhe isaa bichaadhaatti jaalataa jiru. Suuraa wajjin ka'ee wajjin utaalee burraaqe sowaati dhumni hoo. Ara seetiyyoo taragaagi. Isuu silaa rakshi bichaa ነው እንዴ? ሆነም እናቱን አንድ ነገር ልንገርሽ የምወደውን ወንድ ነው እንጂ የሚያገባው የማልወደውን ወንድ አላገባም። በቃ ምንም የምታምጡ ሀገ በርባዴ ጃለዱ ገሩዩ ዲራቲ ጃለቱ ኢነከ ቦታ ሲላነ ከነነ አማኒ I don't care that. ለምን I don't care. to kan inni sin jaalanne siragate bakka barbaade deeme to bulee sitti Baasaatiif na ragataan ragatamee deembee kun ragatamu si dhiirri na ragattee bultuu na biran geechu. Yoo ta'e wal jaalannee wal kabanyee jiraanna yoo danda'e. Daatitti ishii guguttaa yaadu. Ameen. Gubee maraatee guyyaa sadaffatti surree mataatti kaa'atee akka manaa ba'u sii godhe. Ani seenan dhiiraa hundi. Dhumne baay'ina namaa yookaan. Gubattee beecaali garumatti na qabdu dhabdee. Laa dhugaa rabbi dhuguman dubbadhaanii bari qoosaa yeroo tokko tokkoon qoosa malee yeroo tokko. Gaafeetis dhuguman dubbadha. Dhiirri bara jireenya koo mataa koo qabee na. Ammallee wanni siin galle hin jira. Yemirreenu wanna baay'ee jira. Dhugaa rabbi siin jedha qooyi harka kiyya bakkee kana hin argitan. Garaa na waraanu dhufanii bakkee kana na waraananiiran. Ani bataam itti xiiqidha. Dhiiraaf gadi jedhee buruun. Dhiiras waraanee isa hanchiisa gubattee ta'e namicha gandaa wajjin. Maaramii dhiira na waraane bakkee kana. Maaloo goota? Maaloo irratti? Balaa wayiti irratti wallollee cuubee fidatee. Maal irratti waliin daaggaltan akkati soora? Waatu jira ootan irratti yaasofsiiste. Yerteen tokkooti. Ani sammuu koo keessatti otoo wanna feete taate bakka mataatti gadi qabadduun qaba bakka mataatti gadi hin qabanne nan qaba. Nan hojjedhee jijjiirama badalaa sammuu kootiitti maal yaada? Hojjedhee nan jijjiirama waanan qabachuu qabu san qabadhee ofii kooti gara ittiin of jiraachisee maxxantuu ilma dhiiraa ta'uun barbaadu. Inni isa of danda'ee gaa'ela horachuu hin dandeenye. Kan saniin alaagini inni na barbaadeedha bichaa hin ta'u. Waan ta'u tokko hin jiru.
wayyele Alaini jirtai. Saati takuli moda nanga bakka bishaan gadi naa baas. geetan kotta Alaini dhufaan jira. rakkoon hin jirtu Amma nagaan oolaa dhiiga nan daffisinaa to'e. Alex. Seenaa ammana laayinii ga'utti haasa'e seenaa kana intinin jedhane. Karaa sadii haara wajjin qabaa. Alaan hoggaan ani makiina irraa alaan itti kana raabuu taates laabii kanarra. Dhageettan dheeressaadha dawwala bu'an yaadeyyuu. Yaalaa hoo kaase egaa akkanatti boochiste. Hin kaasa. Akka keechaniin isin asiin gorsitaniin isin kana si gorsitaniin ni keechan natti mata. hin godhaayu garaa jaamaa Dubartoota caalii dhugaa rabbi dubartoota beekan na gaafatee dee. mee maaramee Maarami. ish gowwaadha dhiirra kanaa waan hunda himu bakka akka ta'u nuuni sirriimu Agartee kanaafan meelaalan ati odaamma miskiina akkanaa kana argattee ture amma dhugaa rabbi. Isaan asiin gorsaniin natti mata. eenu wannoodha viidiyoo aduu samana san istoorii godhu sana irratti namni wayii dhufeetti dhiirri bareedan duraa gowwaadha kan inni maasitti mahanchi wanni si hima wayyee Shanta meeqa qabda? Shanta kee tafuudha asumaan. ani moo itti naquu ka'ee Shanta meeqa? lama ibsa Lama? Itti naqaa asumaan fuuna bakka alaini dhufaa jira. waaqa Raafi alaini. Kaargoo ergu eddaa caalii bannaati shakkas taanaan anis wajjin hin ergu. habiibti anu wajjin rakkadhe ongaleen na sangaluudha Yoom deemuufi? Qabiin hagani kaashii shantaa tokko. Asigaatti yookiin xiqqatatti alee Okay, gisee sanitti argama? garuu wanni hin bitisu waan baay'eetu jira Ganaadha kaani beekamu ergattas jedhee akka ta'e sana dubbisu. noo saniin dura si dubbise kaasa kiiloo 30 namatti hin kenne kan nama galu argadheetu harka duwwaa Ati maala dubbistaani masaafa? alee Gaa'is asumaan warri kaargoo argachuu barbaadanii lakkoofsi piroofaayilii jala jira. Haasa'uu hin dandeessan keessan waan argachuu barbaadan ishee. Ani maasi akka saara kiyyaa siin jedhee qaala kiyyaan argame sii fuudhufanii jiru. ikkoo maarre kan jiru sittan kenna ammaan rakkadhe anaa galu malee biyyi Eenyuraa sii galaree ati gisee nama biraatti noo si haa ergamu nama qabdaa Itoophiyaadha. maatiin hin jira kan maatiin Alex ቆይ ለ40 ኪሎ ምናምን ኢትዮጵያ ስንት ምን ያህል ብር ነው የሚጠይቁት ቀረጥ? ማሌ ለ40 ኪሎ ምናምን ሚያደር ጊደቱ ወሳኝዳ ሚዲያ fakkeenyaaf keenya elektirooniksii hoggaa ta'e qarata sirratti baay'isa. no elektirooniksiin miti meeshaa uffata bittinii wayyaa daa'immanii minaamina. Isaan gaafatanii kiiloo 40 hammam gaafatan? Mee rabbeen Raama 30 gaafatan. alee anji ka'ee ergu jim jedhime seenaa